Kabooltan kabajamtoota mirqaanaa miidiyaa neetwoorkii amma guyyaa keessaa sa'aatiin 82 fakkaata. Oduu sa'aatii kanaa isin biraan geenya. Oduu waliin ani anumaan jalqaba irratti qiliqilii oduu. Guyyaa edaan sa'aatii 7 fi daqiiqaa 70 irratti dhukaasa gareen bilisa baasaa feesbuukaatii fi iimoo walirratti bananiin lammiileen iimoo hedduun isaanii lubbuun dabranii warroonni hafan immoo gara dachee tiktookii baqataa jiraachuu pirezidaantiin tiktookii obbo Foolon beeksisaniiru. Qaala'insa shamarranii irraa kan ka'e dargaggoonni jireenya irraa abdii kutachuun waldaan gurmaa'anii qoricha itti ofiin ajjeesan alarraa galchaa jiraachuu kaampaaniin du'a Itoophiyaa obbo Mooteen beeksisaniiru. Oduu gaddaatiin guyyaarraa kantiibaan magaalaa Kumaaraa Aadde Shuushen ulfa ji'a 40 waliin addunyaarraa boqotu pirezidaantiin Kumaaraa obbo Keeshan beeksisaniiru. Kana odumaa ulfaatu isinitti hime isaanitti biyyeen asalphatoota jecha asumaan nagaatti isinii jenna nagaan nu tura.